Carraa argattanii kiliippii yookaan suuf-sochii kana kan laaltan biyya keessas biyya alas kan jirtan tarii kana dura gooftaa kana kan hin beekne Yesuus Kiristoosiin fayisa lubbuu keessanii gootanii kan hin fudhanne amantii biraa keessa haala biraa keessa sochii hafuura biraa keessa kan jirtan Waaqayyo Waaqni Israa'el Waaqayyo Waaqni jiraataan wareeta keessa kan barbaaduuf waamichan isinii godha. Waaqayyo karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos isin simata kottaa. Waaqayyo lubbuu keessan jireenya bara baraa akka argattu lubbuun keessan du'a akka ooltu waan barbaadeef isin simata. Tarii nama si gorsu waldaan tajaajiltoonni naannoo kee jiran yoo ta'e naannoo kee jirus yoo ta'e kan dura nageenya yoo ta'e dhageessettas yoo ta'e garuu hin amanne yoo ta'e har'aa kaastee amani fuula Waaqootti murteeffadhu. Yesuus Kiristoosiin fayisa lubbuu keetii godhachuudhaaf fayyina argachuudhaaf du'a ooluudhaaf badiisa ooluudhaaf mucaa Waaqayyo ta'uudhaaf qajeelummaa uffachuudhaaf nama Waaqarraa ta'uudhaaf du'aa ka'uu argachuudhaaf Kiristoosii wajjin bara baraan mo'uudhaaf eebba fayyinaa keessaa hirmaattuu ta'uudhaaf fedha yoo godhatte kadhannaan amma sii kadhu kana naa wajjin yoo kadhatte guyyaa har'aa kana kaatee mucaa Waaqayyooti sa'aatii ammaa kana kaatee fayyiteetta cubbuun keessi dhiifameera maatii Waaqayyoo taata. Lammaffaa kanan dura gooftaa Yesuus Kiristoosin amantanii fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii garuu kan kuftan yookaan biyya lafaatti kan deebitan cubbuutti kan deebitan xuraa'ummaatti kan deebitan gooftaa kan dhiiftan waaqeffannaa kan dhiiftan tajaajila kan dhiiftan biyya lafaatti kan deebitan Waaqayyo qiimii garaan keetu haaloo garaan keetu araara sii godha cubbuu ati hojjette cubbuu ati keessattu hamma ulfaataa yoo ta'e ciigaa isaa yoo ta'e sababii cubbuu keetirraa kan ka'e maatii keessaa baddee biyyaa baatee waldaa keessaa baatee saba simbeena keessaa baatee biyya kan biraa keessa hawaasa kan biraa keessa yoo jiraate har'umallee cubbuu keessa yoo jiraate haala kan biraa keessa yoo jiraatte Waaqoo si jaallata Waaqoo si taraarama cubbuu kee si dhiisa lafatti kuftee si kaasa araara sii godha waan ta'eef kottu garasa. Qalbii kee geeddaran kakuu kee haareffadhu araara sii godha Waaqayyo mootummaa Waaqoo dhiyaateera gooftaan deebi'ee dhufuudhaaf biyya lafaa kun raawwatamuudhaaf bari raawwatamuudhaaf mallattoowwan barumaa hedduu isaanii ta'aniiru sabi saba irratti ka'uuttira namni nama irratti ka'uuttira beelli ta'uuttira hodulula ta'uuttira waraansi ta'uuttira Kiristoos deebi'ee dhufuudhaaf mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera kana qofaayyuu immoo miti namni qophaa'ee hin du'u nama akka dingataa du'a nama akka tasaa du'a karoorfatanii hin du'ani yoom gara gooftaa kanatu beektu waan ta'eef kakuu kee haareffadhu qalbii kee haareffadhuuti mootummaa Waaqayyootiif jireenya bara baraatiif of qopheessi obboleessa koo obboleettii koo. Waaqayyo haaloo garaan keetu cubbuu garaan keetu qiimii garaatti hin baatu Waaqayyo hojii ergamootaa boqonnaa lamarraa akka jedhe Phexros Yesuusuma isin ajjeeftan kanatu isa yoo dubbatan raawwate isin ajjeeftan jedhe yoos maal godhate jarri kun isumatti deebi'aa mana hin fayyitu afur isinii kenna dheekkamsa jalaa ooltu jareettan Phexros taasa'u kun guyyaa 50 fuuldura Yesuusin ajjees Yesuusin fannis Yesuusin ballees dhiigi isaa immoo nuyi ijoollee keenyarraa haa barbaadamuudhanii mootii Roomaa xiyyaa turan. Isumatti deebi'amanii fayyan isumatti deebi'amanii fayyita gooftaa beekite kan gooftaa dhiifte kan gooftaa gaddisiifte kan gooftaa fuula isaa cubbuutti kan isumatti yoo deebite araara sii godha. Kanaaf kadhannaa kana wajjiniin kadhadhaa. Yaa Waaqayyo Abbaa isa waaqarra jiraattu karaa ilma kee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos mucaa kee waan na godhatteef cubbuu koo waan na dhiifteef mootummaa keetu waan na simattuuf bara baraan galanni siif haa ta'u. Har'aa kaasee biyya lafaa ganeera seexana ganeera hojii foonii ganeera hojii biyya lafaa ganeera hojii seexana ganeera si duukaa bu'eera mucaa kee na godhadhu galmee jireenya gubbaatti maqaa koo naa barreessi jireenya bara baraa naaf laadhu cubbuu koo hundumaa naa dhiisi araara naa godhi fayyina bara baraa na fayyisi cubbuu koo waan naa dhiifteef araara waan naa gooteef galanni siif haa ta'u maqaa ilma kee maqaa gooftaa Kiristoosiin ameen. Sa'aatii ammaa kana kaatee ati Waaqootti araaramteetta mucaa Waaqoo taateetta ulfinni bara baraa Waaqoof haa ta'u. Kanaaf biyya kamiillee yoo jiraattan lakkoofsa bilbilaa iskiriin kana gubbaatti argamuun bilbiltanii na wajjin wal arguu hin dandeessu. Waan Waaqayyo gooftaan keessa koo kaa'e gorsaan kadhataan isin bukkee dhaabachuu hin danda'a.
akkuma kanammoo waldaa kiristaanaa naannoo keessan jirtu waldaa warra wangeelaa waldaa waaqayyo waldaa hafuuraa waldaa sadan tokkummaa waaqootti amantu hojjetoo waaqayyo adda addaa luboota waaqayyo qeessota paasteroota wangeelaawota raajota namoota adda addaa wajjin ergamoota wajjin wal agartanii wal dubbisuu dandeessu kan kanarraa hafe haaluma adda addaatiif dhibbanuu kun dandeessu waaqayyo gooftaan machaa isin haa eebbisu barumsi dhoksa feena jedhu kun kanaan kan xumurame kanaan kan dhumetu hin ta'in barumsa bal'aadha lakkoofsa lamaffaadhaan hamma wal agarruutti gooftaa Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu ulfaadhaa eebbifamaa jiraadha maqaa gooftaa